kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaan waaqayyoo biyya jirtaniif mana jirtanitti isin haa ga'u. Attam jirtu baga nagaadhaan dhuftanii waaqayyo sanu eegee nu geggeesse yeroo kanaan nu ga'eef galanni ulfinni haa ta'u. Sagantaa keenya maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon jalqabneerra. Har'ammoo luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Lubaa baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan nu eeddanii. Ameen ameen maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifameef haa ta'u. Baga nagaadhaan gara dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uutti dhuftanii isinii jedha saba waaqayyoo. Dubbiin waaqayyoo ulfina qabeessa, dubbiin waaqayyoo jireenya. Kanaafi har'as waaqayyoo hin dubbata. Daawit maal jedhe dubbiin kee bara baraan bantiiwwan waaqaa keessa jabaatee hin dhaabbata jedha macaafa faarfannaa 119 keessatti. In argattu bantiiwwan waaqaa keessa jabaatee isa dhaabbatu isa jabaa gooftaan har'a gidduu keenyatti dhangalaasee garaa tokko keenyaa jireenya tokko keenyaa seenaa tokko keenyaa hin jijjiiraa. Har'as akka addaatti waaqayyoon eeggannu sheerii gochuu isin irraanfatina. Namoota hundumaaf dubbii waaqayyoo hiraa. Waaqayyoo immoo isin eebbisa. Maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Mee hin kadhanna waaqayyootti dabarsinee yeroo keenya laanna. Yaa waaqayyo abbaa keenya baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa. Galanni ulfinni hooqubaan saganni ililleessiif haa ta'u. Nagaatti fayyaatti eegdee halkan keenyaaf guyyaa keenyatti darbite utuu hin rafin utuu hin mugin barruu harka keetii irratti nu baadhatte asiin nu geesseetta. Galanni ulfinni hooqubaan saganni ililleessiif haa ta'u. Gooftaa yoo jirta nurraa fagoo miti. Hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatta. Isinin buusu isinin dhiisu akkuma jette. Utuuti nu wajjin hin jirtu ta'e, utuuti nu mirga keenya hin jirtu ta'e, silaa yoona banneerra jiraachuu keenya sirraa kan ka'edha. Amma immoo dubbii keetti dhiyaanneerra. Maaddii dubbii keetii sanuuf dhiyeessite kana. Yaa gooftaa ibidda hafuura qulqulluun garbicha kee tuqxe afaan godhattee ittiin dubbachuudhaan nu sooruun nu nyaachisuun dheebuu nu baasuun beela nu baasuun maqaa Yesuusiin jaalala keenyaaf haa ta'u. Ameen. Yaa waaqayyo siin eegganna. Ati bishaan jireenyaati. Ati biddeen jireenyaati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin warra beelaan, warra dheebotan, warra dadhaban gara keetti kan waamtu, gara koo kottaa ba'aan kan isinitti ulfaate anis isin boqochiisaa jetteetta. Ganama kana lubbuun dhiphattee jirtu dubbii kanaana boqottu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ganama kana lubbuun dhukkubsattee jirtu dubbii kanaana fayyitu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ganama kana lubbuun hafuura seexanaan ta'e hafuura garaagaraatiin hidhamtee jirtu kan hiikamte haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ganama kana lubbuun abdii kutatte, lubbuun gadditee boossu, lubbuun dukkanni itti marse maqaa Yesuus Kiristoosiin ifa keetiin. Yaa waaqayyo gooftaa ifatta baatu dubbii keetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin. Lubbuun siin hin beekne siin beekuun haguutamtu ganama kana. Seenaa hajijjiiru dubbiin kee gidduu keenyatti dhangala'e. Ulfinaan gidduu keenyatti argami gooftaa keenyaa si kadhanna. Cubbuu keenya yakka keenya nuuf dhiisiiti. Ulfina keenu gidduutti mul'isi yaa abbaa. Garaa keenya keessatti mo'adhu dubbii keetiin yaa waaqayyo abbaa. Yeroon kun yeroo keetii kan nu mormu, jireenya keenyaan kan mormu, kan nu lolu qilleensarra taa'ee lafarra taa'ee lafa jalaa galaana keessaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhamee gara Siyoonitti kan darbatame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin naannoo keenyarra iddoo jiru hundumaatii kan baqe haa ta'u. Waaqayyo gooftaa ulfinaan gidduu keenyatti argamii nu eebbisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nuyi gadi jenna. Ati nu gidduutti ol jedhii mul'ata. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan gooftaadha. Gooftummaan isaa hin labsama. Inni gooftaadha maqaan isaa ulfaatu. Egaa amma gara faarfannaatti darbina. Faarfannaadhaan waaqeffanna. Nagako datanam nagako datanam nagako
fayyaa koodha tanaaf fayyaa koodha tanaaf fayyaa koo Yesuus madda burqaana koo dukkana libitiin keessa yoon deemellee sodaadhu situ eegaa kooti guyyaa aduu saafannaan guguu si gaaddisa kooti dukkana libitiin keessa yoon deemellee sodaadhu situ eegaa kooti guyyaa aduu saafannaan Sidera galata bulfina ammuman danda'u utuu sintane mana kootii kan dadhabanga'u Sidera galata bulfina ammuman danda'u utuu sintane bara hamaa kana jiraachuu danda'u Tarreesse ittiin naqamuudhaaf ituunni argamu darbeen irra ga'ee inni sichi dhufuu san dabarsin caalu yaadannoo koosii ansiinan of jecha siinilaa caalu si fideera galata bulfina ammuman danda'u utuu sintaane mana Sidera galata bulfina ammuman danda'u utuu sintane bara hamaa kana jiraachuu danda'u Situ jala simbirroonni miliqti akka baatu anis jala baheen guddummaa keenyaatu lolli baay'atu naagaat namaaf laatu isa biyyi lafaa namaaf kennu miti amman jedhuun oliittati guddaa olaanoliiti nagaa koodha tanaaf nagaa koodha tanaaf nagaa koodha tanaaf nagaa koo fayyaa koodha tanaaf fayyaa koodha tanaaf fayyaa koo Yesuus madda burqaana koo dukkana libitiin keessa yoon deemellee sodaadhu situ eegaa kooti guyyaa aduu saafannaan guguu si gaaddisa kooti dukkana libitiin keessa yoon deemellee sodaadhu situ eegaa kooti guyyaa aduu saafannaan guguu si gaaddisa kooti si fideera galata bulfina ammuman danda'u utuu sintaane mana kootii kan dadhabanga'u Ameen 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 galanni fulfinni waaqayyoo ka ta'u bara hamaa kana keessa sanu jiraachise har'aan nu ga'ee fulfinna ta'u obboleettii keenya waaqayyo waaqarraa dachaa jireenya kee bara kee haa eebbisu jennaa eebbifamii hafi jennaa waaqayyo ishee haa eebbisu lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa eebbifamaa. Waaqayyo waaqarraa sinaa eebbisuu akkuma kanaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota TV kanaan hunduma keessan Waaqayyo akkuma obboleettiin keenya kibbeen faarfattee
bara hamaa kana keessa, bara ulfaataa kana keessa, ganamasaa, guyyaasaa, galgalasaa, halkansaa, maayikiroosekendii isaa, daqiiqaasaa keessatti nu eegee, torbansaa, ji'asaa keessatti nu eegee, har'aan nu ga'uusaaf galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Bara hamaa kana keessa jiraachuun salphaa miti. Waaqayyotu nu jiraachise, maqaan isaa olola jedhu. Lafa jirtanitti hunduma keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Buleettii keenya obboloota ishee gargaaranis Waaqayyo isaan haa eebbisu. Bara kana keessa faarfattoota baay'ee nuuf kaasee jira waan ta'eef yeroo itti faarfattoonni muraasa turan tureera. Yeroo itti waa'ee faarfattootaaf kadhachaa turre tureera. Waaqayyoon amma kunoo akka cirrachaa galaanaa nuu baay'ise waan ta'eef waa'ee isaaniifis ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Egaan torbanii arfan tokkoof kan inni olii wajjiniin sagalee Waaqayyoo barachaa jirru waa'ee Waaqayyoon dhaga'u, Waaqayyoon dhaggeeffachuu, sagalee kana keessa deebi'ee akkan dubbadhuuf Waaqayyootu laphee koorratti garaa koorratti jabeesse. Torban isa jalqabaa rakkinni dhala namaa inni jalqabaa maal akka ta'e isa ilaalleerra. Mata duree nuun irraa kaafne yookaan kutaa nuun irraa kaafne macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 isa jirudha. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabbaa Eden akka tottolchuuf akka eeguuf achi keessa isa kaa'ee yommus Waaqayyo gooftaan namicha boomee ija mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran hundumaarraa nyaattaa, ija muka nyaataa hamaadhaaf gaarii ittiin beekan sanarraa hin nyaatiin, gaafa isarraa nyaattee dhugumandootaa kanarraa kaan Waaqayyo nama uume fuudhee maal godhee jannata Eden iddoo ofii qopheesse keessa dhaqee kaa'ee yommuu kaa'e immoo diniinaa wajjin achi kaa'e Waaqayyo maal jedhee mukeetii iddoo dhaabbaa kana jiran hundumaarraa nyaattaa, hin fayyadamtaa, hin gargaaramtaa, ishee iddoo walakkaa jirtu sanarraa hin nyaatiin, gaafa isarraa nyaatte immoo du'a duutaa. Egaa namni isa kan Waaqayyo caalaa, isa ajaja Waaqayyo caalaa kan inni kan biraa dhaggeeffachuu jalqabee boqonnaa 3 keessatti dhaxxanii argitu. Guyyaa lammaffaa irratti immoo isa kana ilaallu. Namni Waaqayyoon dhaga'u yommuu dadhabu abboommi Waaqayyoorraa, seera Waaqayyoorraa, ajaja Waaqayyoorraa yommuu kaatu immoo maaltu ta'a isa jedhus olii wajjin ilaalleedha. Torban lamaan darbe. Torban darbe immoo kan olii wajjin ilaallee arras akkasin itti yaaddan kanan barbaadu amalli Waaqayyoon dhaggeeffachuu dhaga'uu dadhabuu nama jalqabnaan hin daddarbaa. Amala daddarbu qabaa isa jedhu walii wajjin kaafnee ilaallu. Jalqaba eenyutu Waaqayyoon dhaga'uu dadhabenne Hewaantu jalqaba dadhabe. Hewaan irraa Addaamichi darbe, abbaa manaatti darbe. Abbaa manaa fi haadha manaa irraa immoo Qaayelitti darbe. Yoo ilaaltanitti ta'e boqonnaa 4 keessatti Waaqayyo Qaayeliin akkas jedhe, cubbuun balbala kee dura riphee si eegaa jira. Qaayel irratti dammaqe. Ituu Waaqayyo keessaa baasee adda baasee fuulaa fuulatti itti himuu irraa afuu dadhabe. Obboleessa isaa gadi baaseetu godhee ajjeesee dhiiga isaa dhangalaasee Waaqayyo yommuu isa gaafate immoo akkas jedhe. Maal inni itti goote kun? Hin gaabbine ammayyuu dhiiga obboleessa isaa dhangalaasutti, lubbuu obboleessa isaa balleessutti, obboleessa isaa galaafachuutti hin gaabbine. Maal inni goote kun ennaan eessa jira obboleessi kennaan ani eegduu isaati. Eegduu isaati. Dhiigni isaa lafaa gara kootti iyyaa jedhe. Kana irratti hin dhaabanne egaa maatii gidduutti wanti jalqabee gara sabaatti ba'e, gara biyyaatti ba'e, gara hawaasaatti ba'e. Uummanni Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuurraan kan ka'e balaa gurguddaan uumame. Egaan torban darbe immoo waa tokko argine kan inni wajjin ilaalle boqonnaa 6 keessaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 kaasee sagalee kan yeroo dubbise baay'ee nama gaddisiisa. Jallinni namaa Waaqayyoon dheekkamsiisuusaa. Jallinni namaa yoomiyyuu Waaqayyoon hin dheekkamsiisa. Waaqayyo yommus jallinni namaa lafarratti baay'achuusaa wanta namni guyyaa guyyaa hundumaa garaa isaatti yaade qopheessu hundinus jallaa duwwaa ta'uusaa arge. Kan arge Waaqayyo nama lafarratti uumuusaa hin jibbe. Guutummaa garaa isaatti hin gadde. Uumuusaa hin jibbe, hin gadde. Waaqayyo nama isa uume lafarra nanaxaa, nama horii qe'ee bineensa wanta lafarra munyuqu warra qilleensa keessa balali'anis akkasuma nan godhaa. Anoo
isaan uumuu koo jibbeera. Iddootti gaa waaqayyo nama uumuusaa jibbee argina. Garuu wanti isinitti tolu baruma namni dhibe keessa waaqayyo nama tokko argata. Galanni isaaf haa ta'u. Nama isa dhaga'u, nama isa dhaggeeffatu, nama isaaf abboomamu, nama isa kan isaatiif iddoo kennu waaqayyo nama tokko argata. Akkas jedha lakkoofsa 8 irraa natti tole irra sira deebi'een dubbisa. Nohi garuu waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalame. Maqaan isaa eebbifamu. Nohi garuu biyya manca'e keessatti, saba manca'e gidduutti, ummata manca'e gidduutti, Nohi garuu waaqayyo duratti faara tolaadhaan. Waaqayyotu faaratti tolu. Faara tolaadhaan ilaalame. Har'a immoo kan inni olii wajjin ilaaluu jalqabnu waaqayyoon dhaga'uun ulfina waanta ta'eef bara manca'e kana keessatti uumama manca'e gidduutti waaqayyo nama isa dhaga'ee isaaf jiraatu argata. Waaqayyo nama akkasii si haa godhu, nama akkasii na haa godhu, mana akkasii nu haa godhu. Ameen. Bara manca'aa kana keessa biyya manca'e keessatti warra isa dhaga'anii isaaf jiraatan salphaa miti firoota. Yerootti Nohi waaqayyoon dhaga'ee wanti waaqayyo isatti abboome raawwatu suni yeroo salphantu mee waa muraasa laala. Barri ilma namaa iyyuu dhufaatiin ilma namaa bara Nohi wajjin wal fakkaata. Barri sun bara akkamii ture? Barri isaa namni hundumtuu hin nyaataa, hin dhugaa, mana jaarrataa, hin fuudhaa, hin fuusisaa, hin heerumsiisaa, hin macha'aa, hin sirbaa, hin ejjaa, bara xuraa'ummaati, bara dhiiraaf dhiirri, durbaaf durbi walitti ejjuudha, bara gibra sodoomiin itti baay'ate. Bara akkasii kana keessatti nama tokko argate waaqayyo. Kun salphaa miti. Akkas jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela keessaan dhaqee walitti isinii qaba. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 33 kaasee 36 7 kaasee bara bishaan badiisaa dura amma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan. Isaan amma gaafa bishaan badiisaa dhufe hunduma isaanii haree sokkotti ituun beekiin akkuma turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma ta'a. Waan Yesuus jedhe dhaga'ame jiran. Bara sanaa bara bishaan badiisaa dura amma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa, dhugaa, sirbaa, macha'aa, ejjaa, dhiiraaf dhiirri, durbaaf durbi walitti ejjaa turan. Amma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haxaa'ee xaragee fuudhee baduutti namni tokko iyyuu waa'ee isa kan waaqayyo dhimma hin qabu. Waa'ee isa kan waaqayyo bakka hin qabu. Barri ilma namaas kana fakkaata. Mee ilaalaa bara keenya ammaa kana wajjin wal fakkaata. Barri nuun keessa jirru bara Nohi wajjiniin wal fakkaata. Kanaaf yerootti Nohi waaqayyoon dhaga'ee jiraachaa ture sun yeroo baay'ee ulfaataa ture. Akka amma lallabnu kana salphaa miti. Biyyi wal ga'ee waan hin taane godhe. Ummati wal ga'ee waan hin taane godhe. Sabni wal ga'ee waan hin taane godhe. Hundumtuu wal ga'ee manca'eera. Bara manca'aa, biyya manca'e, saba manca'e kana gidduutti waaqayyo nama tokko argate. Waaqayyo nan dhabiin ammayyuu waaqayyo sin dhabi. Ameen. Ameen. Waaqayyo nun dhabi. Nohin argate. Nohi waaqayyoon dhaga'ee abboomamuu isaatiif immoo maaltu ta'e? Waaqayyoon dhaga'uun ulfina jiru. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Akkas jedhana lakkoofsa 9 kaasee nan dubbisa. Dhaloota sana keessatti dhaloota nama dubbachaa ture keessatti dhaloota sana keessatti nama qajeelaa, nama balleessaa hin qabne ture Nohi. Inni karaa waaqayyo irra deddeebi'uudhaan waaqayyo wajjin jiraate. Iddi dhaloota sanyii Nohi kanatti kan lakkaamanidha. Ilmaan Nohi dhalche sadan immoo Seem,
Seem, Kaamiif Yaafeeti. Lafti fuula waaqayyo duratti mancaa ta'e. Uumamni walirratti kaka'uudhaan hin guute. Waaqayyo gara biyya lafaa ilaalee kunoo lafti akka manca'eef uumamni foon uffatu hundinus adeemsi isaa lafarratti akka manca'e in arge. Hin manca'eessa jedhu kana sirraan dubbisaa jira malee yaada koo dubbisa miti. Lafti fuula waaqayyo duratti hin manca'e. Uumamni walirratti ka'uudhaan guute. Walirratti ka'a. Waaqayyo gara biyya lafaa ilaale kunoo lafti akka manca'eefi uumamni foon uffatu hundinus adeemsi isaa lafarraa akka manca'es hin arge. Biyyan manca'e, lafan manca'e, uummatan manca'e, uumaman manca'e. Waaqayyo immoo kan arge hin arga waaqayyo. Waan manca'e kanan arga, biyya manca'e kanan arga, saba manca'e kanan arga, uummata manca'e kanan arga. Walirratti ka'uu kana, walirratti duuluu kana, wal balleessuu kana, wal dhabamsiisuu kana waaqayyoon arga. Waaqayyo yommus Nohin yeroo uumamni foon uffatu hundinuu fuula koo duraa itti raawwatanii dhuman ga'eera. Lafti humnaan walirratti ka'uudhaan waan guuteef ani lafa nan balleessa. Heeda waaqayyo yeroo uumamni foon uffatu hundinuu fuula koo duraatti badan dhuman ga'eera. Murtoo dhumaa fudhachuuf hin jedha. Biyyi manca'eera, lafti manca'eera. Amma wanta lafarra guute nan balleessa. Ati muka tokkorraa markaba tolchi. Keessasaa kutaa baasi. Keessaaf duubaanis leellee lafa keessaa argamuun duuchi. Ati markabicha yommuu tolchitu dheerinni isaa dhundhuma 300, bal'inni isaa dhundhuma 50, irraan oleessaa dhundhuma 30 godhi. Amma manca'insa kanarraan kan ka'e badiisatu dhufaa jira. Garuu uummataaf hin galu, sabaaf hin galu. Waaqayyo ija keenyaa bara. Waaqayyo waan dhufaa jiru nutti agarsiisu. Ameen. Amma maal jedhe waaqayyo markaba tolche. Yeroo Nohi markaba tolchus hin qalladu, hin qoosu, hin taphatu, hin sirbu, hin fuudhu, hin heerumu, waan xuraa hojjetu. Itti baatu maal hojjetti namittiin kun? Maal qooti? Arrayyuu warra waaqayyoon dhaga'anii jiraatanitti namoonni baay'een itti qoosu. Badaan galuuf waa'ee isaanii, badaan hubatamuuf. Baay'oonni badaa isa kan waaqayyoof iddoo kennaan jirani jedhan. Yeroo akkasii kana keessa waaqayyo nama dhaga'ee jiraatu. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Nama karaa isaarra deemu, nama yaada qajeelaa, ilaalcha qajeelaa, nama waan waaqayyo ittiin jedhu baay'oota dhaggeeffachuu dhiise. Namni waaqayyoon dhaga'ee jiraatu majority duukaa bu'a miti. Waaqayyo duukaa bu'a malee. Baay'ina duukaa bu'a miti. Isa biyyi duukaa girrisa miti. Isa biyyi duukaa wacu, duukaa sirbu, duukaa ol ga'ee fudhatee leellisu duukaa fiiga miti. Inni waaqayyoon dhaga'ee jiraatu isa waaqayyotti hin jedhe dhaga'ee jiraatu. Ameen. Hallelujah. Namni waaqayyoon jiraatu baay'ina miti, waaqayyoon hordofa. Waaqayyoon hordofa. Ameen. Waaqayyoon hordofa jedhan. Yeroo tokkotti dhuga boomsa kanan isinitti hima yoo walitti dhufe hin beeku. Bineensota biyya lafaa kana keessa jirantu jedhan. Qocaa irratti ka'an. Qocaa deemsa ishee beeku. Qocaa maqaa keenya balleessitee haxoofnee lafarraa balleessinaa jedhaniitu walii galan jedhan. Bineensotuma keessaa tokko immoo ba'ee dhufee yaa qocaa arra waa sirratti mari'annee dhufnee lafumarraa sanyii kee haxoofnee balleessinaa, sanyii makee finnaa, siin jennee walii gallee dhufnee maalan godheennaani bakka ati suuta deemtaa dhanni keessi akkasii siin balleessina jennee walii gallee dhufnee. Ennaan qocaan isa jabaa gaafatte leenci keessa jira malee ana keessa ennaan durataan keenya iyyuu leencaa jedheen leenca qabachuu barbaada. Qeerransoo ennaan qaboo yaa'ii kan qabu isa barreessaan keenya isaa jedhanii. Arboo ennaan isadhaa waan hundumaa kan murteessu ennaanii yaaddeetu waaqayyoo keessa jira jettira. Walga'ii kana keessa waaqayyo jira ennaan namicha keedhananii dhaqee itti meessuun lakki
waaqayyo keessan jiru jennaani egaa dhiisa waaqayyo keessan jiru taanaan waan ta'e Amen. namni waaqayyo wajjin jiru qobaasaa iyyuu mo'ata Dhugaadha. qobaasaa iyyuu ni injifata Dhugaadha. namni waaqayyoon dhaga'ee jiraatu baay'ina hordofa miti waaqayyoon hordofa waaqayyoon faanadha waaqayyoon dhaga'ee jiraata noiga bara biyyi bara lafti bara waan hundumtuu mancee keessa ilaa harraba korratti kana jabaate afuura isa dhaga'ee jiraatu waaqayyoon irratti dhangalaasa Amen. isa dhaga'ee isa dhaggeeffate kan saaf iddoo kan qabu Amen. kan saaf iddoo kan laatu haaleluyyaa Amen. hamaa kana bara ulfaataa kana bara xinnaaf guddaan beekaaf wallaalaan seerritti ba'e seerritti tumame addunyaan itti olii galee baratti namni cubbuu hojjetu kana keessa warra isa dhaga'anii jiraatan waaqayyoon waa godhu jiran karaa TV kana karaa YouTube kana karaa FB kana na dhagaa kan jirtan baay'ootan hordofina waaqayyoon hordofaa Dhugaadha. mo'ichi kan keenya injifannoon kan keenya wanti waaqayyo keessa hin jirre waan nurratti godhu tokko iyyuu hin qabu Dhugaadha. galanni isaaf haa ta'u Amen. egaan namni waaqayyoon dhaga'ee yommuu abboomamu maal argata namni waaqayyoon dhaga'ee yommuu jiraatu maal argata maa inni bu'aansaa isan waan muraasa dubbadha tokkoffaa namni waaqayyoon dhaga'ee yommuu jiraatu iddootti baqatee oolu tolfata Amen. haaleluyyaa namni Amen. waaqayyoon dhaga'ee waaqayyoof abboomamu bakka dhokannaa argata lafa dhokatee oolu lafa Amen. dhokatee araaramu lafa dhokatee af dheekkamsa dhufu jalaa dheecha dhufu jalaa rukuttaa dhufu jalaa adabaji dhufu jalaa lafa dhokannaa argata Amen. warri waaqayyoon dhaga'anii jiraatan hin darbu hin ce'u Amen. lafa waaqayyo jedhe inuma ga'u Amen. wanti Hallelujah. biyyatti dhufu isaanirra hin ga'u wanti biyya argatu isaaniin argatu wanti biyya Amen. gaafatu isaaniin gaaga'u waaqayyo lafa isaan dhoffatu qaba Amen. Amen. haaleluyyaa yaa warra Amen. keessanii jiraattanii inuma darbina Amen. wanti barbaade haa dabalu wanti barbaade akka barbaade haa ta'u wanti barbaade akka barbaade wal hamaku warri waaqayyoon dhaga'anii deeman bakka dhokatanii afan argatu Amen. hin oolta boleetti hin oolta boleetti Amen. hin ooltu Amen. fuudha hin oolcha waaqayyo Amen. warra isa maratan hin oolcha warra isa dhaga'an hin oolcha warra isa abboomaman hin oolcha Amen. akkeedha boqonnaa 7 lakkoofsa 1 waaqayyo yommus nooyin dhaloota kana keessaa ati ana duratti qajeelaa akka taate waan an argeef maqaan isaa eebbifamu Amen. nama arga waaqayyo dhaloota gidduutti nama arga Dhugaadha. warri kan waaqayyo baay'ina keessa jalaan badani haaleluyyaa in arga waaqayyo beeka adda baafata Dhugaadha. adda baafata akkeedha waaqayyo maal sagalee waaqayyo ta'u namatti tolaa Baay'ee. dammana dhiicaalaa mi'aa jirana maqaan isaa eebbifamu waa'ee sagalee isaa galanni siif haa ta'u waaqayyo waaqayyo yommus dhooyini dhaloota kana keessaa ati ana duratti qajeelaa taatee waan argamteef ati warra manaa kee hundumaa wajjin markabichatti galie Amen. galanni isaaf haa ta'u lafatti galtee ooltutti lafatti seentee ooltutti lafatti lixxee ooltutti markabichatti gali maaliif jennaan dhaloota kana keessaa ati ana duratti qajeelaa taatee waan argamteef Amen. waan na dhageesse waan naaf abboomamteef isa kan kootiif bakka waan qabaatteef inni biyya gaaga'u sin gaaga'u inni biyya manci inni biyya balleessu sin balleessu inni biyya fudhatee badu sin fudhatee badu inni biyyatti dhufaa jiru sin si fudhatee deemu waan ta'eef markabichatti gal Amen. warri isa dhaga'anii jiraatan hin oolu Amen. iddootti baqatanii oolan argatu yesuus irra yoolcha Amen. markabni kakuu haaraa yesuus irra yoolcha Amen. isa dhagaa markabichatti seenaa ti seenaa innan jaalladhu isa kana ilma koo isa dhagaa jedhe sagalee waaqarraa dhufe Amen. isa dhagaa warri yesuusin dhaga'anii jiraatan irra iyyuu dholu Amen. markaba yesuus galaanni kamiyyuu nyaatu bidiruu Amen. yesuus
galaanni kamiyyuu hin nyaatu. Ameen. Namni isa keessa lixee jiraate waan ta'u isa jalqabaa namni waaqayyoon dhaga'ee jiraatu maal argata? Iddoo dhokannaa argata. Ameen. Lafa lixee oolu. Ameen. 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 Oolchaadhaan. Ameen. Of galchaadhaan. Ameen. Gali markabichatti, seeni markabichatti, lixi markabichatti obboleessa haadhoo. Arrayyuu sinafeera. Arrayyuu sinafeera markabichatti gali. Namni waaqayyoon dhaga'ee jiraatu hin oola. Ameen. Ameen. Lammaffaa namni waaqayyoon dhaga'ee jiraatu ofii isaa qofa miti. Oolfamuu maatii isaatiyyuu sababa ta'a. Dhugaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Ofii isaa qofa miti. Oolfamuu maatii isaatiyyuu. An waaqayyoon dhaga'uun, ati waaqayyoon dhaga'uun, nuyi waaqayyoon dhaga'uun nu qofa miti. Ijoollee keenyaaf iyyuu gaarii. Dhugaadha. Maatii keenyaaf iyyuu gaarii. Dhugaadha. Sanyii keenyaaf iyyuu gaariidha jedhan oolfamuu maatii keenyaaf sababa ta'ana. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Boqonnaa torba lakkoofsa 3:7 akkas jedha. Bishaan badiisaa jalaa ba'uudhaaf Nohi haadha manaasaa, ilmaansaa, dubartootasaa, ilmaansaa wajjin markabichatti galan. Ameen. Argitu bishaan badiisaa jalaa ba'uudhaaf Nohi haadha manaasaa, ilmaansaa, dubartoonni ilmaansaa wajjinis haadha manaan ijoollee isaallee hin oolan. Ameen. Warri soddoliin illee hin oolan jechuudha. Waaqayyoo dhaga'uu keenyaan nu qofatu oola miti. Ijoolleen keenyas hin oolu. Ameen. Ilmaan keenya hin oolu. Ameen. Warri nutti dhiyoo jiran hin oolu. Waaqayyoon dhaga'uun gaarii. Lakkoofsa 13 kaasee akkas jedha sagalee waaqayyooti. Guyyaama jedhame sanatti Nohi haati manaan Nohi ilmaan Seem, Keem, Yaafeet dubartoonni ilmaansaa sadanis akka isa wajjin markabichatti galan godhane. Kanaaf yommuu waaqayyoon dhageenyee jiraannu nu qofaaf miti. Maatii keenyaaf illee, firoota keenyaaf illee bu'aa ta'a. Ameen. Ofirra afne kan biraaf illee bu'aa ta'a. Kanaaf waaqayyoon dhaga'anii jiraachuun ulfina. Ameen. Ulfina jaran. Sadaffaa waaqayyoon dhaga'uu isaatiin maaltu ta'e? Uumamayyuu oolche. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Uumamayyuu ofii isaarra darbee, maatii isaarra darbee uumamaaf eebba ta'e. Ameen. Namni waaqayyoon dhaga'ee jiraatu lafti inni irra jiraatu illee eebbifamu. Ameen. Akkoo akkasii qaba waaqayyo. Lafuma isinirra jirtan illee isiniifan kenna. Lafuma faanni miilla keessanii irra ejjete isiniifan kenna. Ameen. Ameen. Sababa keenya waaqayyo biyya isin eebbisa. Dhugaadha. Lafa isin eebbisa. Uumama isin eebbisa. Biqilaa isin eebbisa. Hin oolcha. Sababa warra waaqayyoon dhaga'aniif Abrahaamiin maal jedhe waaqayyo? Nama 45, 30, 10, yoo argatte nooshitu namna jiraatu duwwaa dheewa. Nu yommuu waaqayyoon dhageenyee jiraannu uumamaaf illee karaa eebbaa ta'a. Sagalee waaqayyooti. Akkeedha. Lakkoofsa 8 irraa horii oolaa warra qullaa'ootti ilaaman warra qullaa'ootti hin ilaalamne simbirroota allaattii waan lafarra munyuuqan keessaa 2 kormaaf dhaltuu akka waaqayyo Nohi abboome Nohi duukaa markabichatti galani. Guyyaan torba sun erga darbee bishaan badiisaa lola'ee lafan fudhate. Nohi duukaa gadi siqee akkasidha. Lakkoofsa 14 kaasee isaan kun hundinuu binoonsonni qomoo isaanii, horiin qe'ee akka qomoo isaanii, wanti lafarra munyuuqu akka qomoo isaanii, simbirroonni allaattiin akka qomoo isaanii, wanti baalleedhaan ka'e hundinuus uumama foon uffatu lafarra baqqabaatti jiraatu hundinuu 2 Nohi duukaa markabichatti galani.
warra achitti galan foon kan uffatan hundumaa keessaa kormaaf dhalaa turan isaan akka waaqayyo Nohin abboomee turetti achitti galanii kana booddee dudda duubaan waaqayyo balbalicha cufe. Ameen. Markaba Nohi keessa jiru kan cufe harka waaqayyooti. Ameen. Maaliif inni hamaan sun eekkamsi ba'ee jiru sun dha'ichi ba'ee jiru sun akka isaan hin arganneef dudduubaan cufe. Ameen. Akka qomoo isaaniitti uumamni hundinuu markabichatti galanii olani yommuu waaqayyoon dhageenyee jiran maaltu ta'a isa sadaffaa uumamallee hin olchina. Ameen. Sababa keenyaaf uumamnillee hin ola. Kanaaf roota waaqayyoon dhaga'uun waaqayyoon dhaggeeffachuun waaqayyoof abboomamuun baay'ee gaariidha. Akkas jechaa jira waaqayyo na dhaga'a. Ameen. Na dhaga'a. Bu'aa waaqayyoon dhaga'u torbeen itti fufa. Yeroo keenyaaf hin ga'a. Waaqayyoo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Waaqayyoon dhageenyee yommuu jiraannu hin olla. Maatii keenya noshina uumamayyuu noshina. Biyya keessas biyya hambaas iddoo kamillee kan jirtan waaqayyoon dhagaa waaqayyoon dhageenya. Sababa keenyaan waaqayyoo biyya nosha lafa nosha uumama nosha maatii keenya nosha hafuura isa dhaga'ee jiraatu waaqayyoon irratti dhangalaasu. Ani waaqayyoon dhaga'ee jiraachuu barbaada warri jennu mee daqiiqaa muraasan isiniif kadhadhaa. Haleluuyaa. Ameen. Kadhan na gargaaridha waaqayyoon si dhaga'ee jiraachuun barbaada. Akka Nohi si wajjin olii galee jiraachuun barbaada. Adeemii koo si wajjinan godhachuu barbaada. Warri jettan kadhadhaa. Barri isaa bara hamaadha, bara ulfaataadha, bara jabaadha. Dhufi ilma namaas akka bara Nohi akka ta'e macaafni qulqulluun nutti hima. Obboloota koo waaqayyoon na dhageenyu. Waaqayyoon na dhaggeeffa. Waaqa hundumaan olii, Waaqa hundumaa gararraa. Waaqayyo isa hundumaa taatee al tokkicha iddoo hundumaatti argamtu asis jirta achi obboloota koo bira jirta ati iddoo hundumaatti argamta tokkichatu waaqayyoodha. Sagalee kee yeroo kana nu ergiteef dubbii kee yeroo kana nu ergiteef yaa waaqayyo sagalee dhabdeen beektu dubbii dhabdeen beektu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo si haa dhaga'u. Yaa waaqayyo si haa dhaga'u. Hafuurri qulqulluun jedhe gurra kan qabu haa dhaga'u jedhamee caafamee akka jiru yaa waaqayyo sin kadhadhaa gurra banamaa nuu laadhu. Ameen. Gurra banamaa nuu laadhu. Ameen. Garaa si sodaatu nuu laadhu. Ameen. Warra si dhaga'anii jiraatan akka taanuuf gooftaa bara hamaa kana bara ulfaataa kana bara sodaachisaa kana bara wanti hundumtu nu babbade mancee yaa waaqayyo bara namni ol irratti ka'uudhaan guute kana warra si dhaga'anii yaada kee duukaa deeman akka taanuuf ayyaanni kee waaqarraa nu haa gargaaru. Ameen. Yooti nama gargaarte malee fooniin hin danda'amu. Fooniin hin danda'amu gooftaa. Ofii keenyaan hin dandeenye yooti nu gargaarte malee. Ameen. Yaa waaqayyo akkuma garbichi kee Phaawulos si kadhate ana nama gadadamaa foon isa gara du'aatti na geessu harkaa eenyutu na baasadhe. Yaa waaqayyo foon isa gara du'aatti nu geessu harkaa ati nu baasi. Ameen. Lafa gara du'aatti nu geessu harkaa ati nu baasi. Ameen. Dhaga'utti warra jiraannu akka taanuuf ayyaanni kee nama kanarratti waaqarraa kan dhangala'e haa ta'u. Ameen. Maqaan kee eebbifamu. Maqaan kee eebbifamu. Na dhagaa hin oolchu jette. Na dhagaa hin oolchu jette. Ameen. Na dhagaa manni keessan hin oolaa jette. Na dhagaa ijoolleen keessan hin oolu jette. Na dhagaa firoonni keessan hin oolu jette. Na dhagaa biyya keessan hin oolaa. Qabeenyi illee hin oolaa. Uumamni illee hin oolaa jette. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin hafuura si dhaga'u waaqarraa nurratti dhangalaasi. Ameen. Baay'oota utuu hin taane siin akka hordofnuuf nu gargaara. Ameen. Amma yeroo kana siin kadhadhaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin obboleettii kana oolchi. Obboleessa kana oolchi. Ameen. Keessa ati oolchi oolchaadha. Eebbi ba'ee jiru kun hin argatiin. Rukuttaan ba'ee jiru kun hin argatiin. Adabi ba'ee jiru kun hin argatiin. Eebbi ba'ee jiru kun hin argatiin. Araara kee nurra darbu gooftaa. Maatii keenyarra adarbu gooftaa. Biyya keenyarra adarbu gooftaa. Saba keenyarra adarbu gooftaa. Nu oolchi yaa Waaqa. Ameen. Nu si malee hin qabnu. Nu oolchi yaa Waaqa. Ameen. Nu oolchi gooftaa dhumiinsa ba'ee kana jala.
Ameen. Balaa ba'e kana jala. Qilleensa ba'e kana jala. Humna maqaa kee keessa jiruun ati nu oolchi. Ameen. Hallelujah. Nama kana Ameen. oolchi mana isheen jirtu keessatti. Buleessa kana oolchi. Ameen. Oolchi hafuura qulqulluu oolchi. Ameen. Isaan kaan butee ibidda keessaa baase dhameera. Oolchi ati. Ameen. Markabichatti kan galan hin oolanii. Markaba kakuu haaraa Kiristoos si keessa gallee si keessa seennee akka oolluuf ati nu gargaara. Ameen. Ani isin keessa isin na keessa jirtu etteetta ofii kee keessa nu dhoffadhu. Ameen. Ofii kee keessatti nu eeggadhu. Ameen. Hamaa ba'ee jiru hundumaa ati nu oolchi. Ameen. Warra si dhaga'anii jiraatan ati nu godhi. Ameen. Anas na gargaari. Buloota sirraa tajaajilan gargaari. Warra dubbatan duwwaa taane. Warra dhaga'uu duwwaan of gayyoomsan utuu hin taane. Warra sagalee dhaga'an dhageessisaniin jiraatan akka ta'an fuula keetti yaa gooftaa faara tolaadhaan akka ilaalamu fuulli kee akka nuuf nu godhi. Sagantaa kana irratti hundumaa ulfaadhu hojii kee hojjedhu maqaan kee eebbifamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo akka kanatti afaan banee afaan isaa luba keenyaatti dhimma bahee nutti dubbateef galanni isaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Lubaa Waaqayyo ammayyuu bara keessan hundumaa dhimma isinitti haa ba'u. Afaan godhatee isiniin dubbatu dhugaadhumatti dinqiidha. Waaqayyo bara keessanitti isa darbu. Waaqayyo mana keessan jireenya keessan ijoollee keessan haadha manaa keessan eebba isaatiin ayyaana isaatiin dachaa haa eebbisu. Ameen. Dhaloota keessanii haa eebbifamu. Barri keessan haa eebbifamu. Waaqayyo ammayyuu ibsaa gaararraa isin haa godhu. Furmaata isin haa godhu. Waan furmaata ta'e dabarsaa jirtu dubbiin kun dubbii furmaataati. Waaqayyo immoo akkuma isiniin dubbate saba kanas gargaaruun jedha. Nu haa gargaaru Waaqayyo warra isa dhaga'an, warra isaaf abboomaman, warra isa sodaatan, warra isa duratti hollatan. Nama biratti fudhatamuuf utuu hin ta'in Waaqayyoon qobaatti warra sodaatanii isaaf dhaga'anii isaaf abboomamanii isa duwwaatti maxxananii darban nu haa godhu. Waaqayyo maqaan isaa immoo bara baraan haa eebbifamu. Dubbii kana gaa warri dhageenye fudhanneerraa warri Waaqayyoon dhaga'anii iddoo baqaa argatu akkasuma immoo hin oolchu. Naannoo isaanii kan jirullee isaaniin akka oolu, maatiin isaaniillee dhaloonnillee akka isaaniin oolu dubbii Waaqayyoo hin dubbata. Egaa Waaqayyo nuunis akkuma dubbii kana dhageenye nuuf haa godhun jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu nu waliin turuu keessaniif dubbiin kuni murtoo barbaachisaa murteeffannee dubbii kana jireenya keenya keessatti dhugaa goone ittiin adeemuu akka dandeenyu, ittiin tarkaanfachuu akka dandeenyu Waaqayyo humna isaa nuuf haa kennu. Fayyaa guutuu nagaa guutuudhaan sinaa eebbisuun jedha. Barri keessan haa eebbifamu, manni keessan haa eebbifamu. Egaa sagantaa kana fakkaatuun deebinee amma wal arginutti nagaa Waaqayyoon nuuf tura. Eebbifamaa faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Yesus madda burqaana qabu dukkana libitiin keessa yoon deemellee sodaadhu situ eegaa kooti guyyaa aduu saafaan nan gubu si gaara.